بسم الله الرحمن الرحيم ورحمة الله وبركاته. kabajamtoota hordoftoota ummata islaamaa kan bakka adda addaa jirtan kan biyya keessaa kan biyya alaa nageenyi rabbi isin irratti haa jiraatu jenna. Amma sa'a amma nu gartan kana waan qaraatiif illee asirratti ol hin baane su'azzanni wayii kaasuu fi hammeenya herregaa yookaan herregii hamaa kan deemaa jiru. Ijji waan ni argaa, gurris waan ni dhagaa. Isiisa kaasuuf malee qaraatiidhaaf amma asirratti ol hin baane. Yeroo hedduu yeroo baay'ee ani qaraatiifin ol baha malee waa ajandaa wayii uumuuf waan adda addaatiif miti. Asuma wanni isin dhaamu fadhoo ergaalee garaagaraa barnoota keessatti kan dabru darsii jalatti kan dabru kan namni mummuree gadhiisaa jiru kana akkaataa itti haasawame yoo akkaataa barnoonni sun itti kenname jala seentanii yoo adda baafattanii jettan irra bareedaadha. Irra bareedaadha. Namoonni tokko tokko kan wal beeynu faadha. Irra bareedaadha. Maaliifi haqiiqaa waan hin haasa'eetu sii gala. Xiyyeeffannaa kiyyaatu sii gala. Akka achitti amantichi itti haasametu namaa gala. Kanaaf su'azzanniin herreggii namaan yoo hammeenyi herreggii namaan herregan kun obbolummaadha balleeysaa. Kanaaf sheeyni nashiidaadha qeeqaa. Yaadni jedhamu tokko tokko jira qilleensa kana gubbarra. Sheeyni nashiidaadha qeeqaa. Jibbanna nashiida qabaa waan akkanaati. Sheeyni kun akkamii kan jedhamu jira. Kanaaf ammoo nuti warra barnoota kennu nashiidaa jibbamaa ta'es adda beeyna. Nashiidaa amantaan raggaasiftus adda beeyna. Munashidoota biyya Itoophiyaa keessa jiran yookaan Oromiyaa keessa jiran har'a namni nun barsiisus duraan beeynasi duraan gaafa dura kitaaba barreessinu xiqqoo xiqqoo humna ifirraa oofuuf isatti bannee dhaggeeffachaa kitaaba barreessina akka sagalee namatti sibiraa haa dubbatu akka haasa'u naman shaakala waan ta'eef dhaggeeffan. Amma immoo dhaggeeffatuuf yoo yeroo dhabnellee amantaa miti hin jennu. Amantaa miti hin jennu. Amantaa keessatti haraamillee hin jennu. Ani munashidoota gugurdoolee jiranirraa jalqabee ilaa munashidoota majlisa keessa jiranitti, majlisoota ilmii shari'aa keessa jiranitti akkaataa nashiidaa isaanii sirreeffatuun isaanii dhaamsa godha malee nama nashiidaan haraami ji'uu miti. Nashiidaan amanticha keessatti bakka lamatti adda caphaa. Inni tokko washu'araa'u yattabi'uhumul ghaawuuna ka rabbiin joosan. Warreen walliftootaa kanaa warreen jallataniitiitu jala ori'aa. Wanni sun fiqirri wanni wayii nama kaafti. Namni rabbittiin amaniniitiitu waan san keessa deema. Fi kulli waadii yahimuuna rabbiin subhaanahu wa ta'ala akka joosan. Achitti kaaseetuma haatuma kanaan illa alladhiina aamanuu jee keessaa baase. Shu'araa amanan malee isaan kana warri jallate jalan deemu. Maaltu jala deemaa? Warreen amaneetu achirraa waa barnoota argataadha. Inni biraa immoo caalatti deebisaa kaafirtoota injifannoo kagalmeessu onnee kaafirtootaa kan gubu ta'ee argama nashiidaan. Warra amaneedha jechuudha. Kanumaafuu gaafa rasuulaa keessatti nashiidaan jira eenni jira. Hadiisa sayya riwaa Abi Daawud riwaa Haakim keessatti sanada Abdurrahmaan ibn Abi Ziyaad al-Nabi irraan deemuun an Urwata wa Hishaam ibn Urwata
jechuurraan kan deemuun sanada hasan taheen sanadoolee jabaa taheen jechuu jira. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waa'ee walaloo keessatti hatta Hassan ibn Saabit hoggaa walaleessoo ifii fi minbara kaa'aaf as gubbaa ejjadhu dhahi jaan boombiitti gadhiisi jaan daakii wal qixxeessi jaan. Nabi Muhammad hoggaa inni walaleessee amanticha kanarraa zabbii godhee difaaca godhee amanticha kanarraa difaaca godhe Allahumma ayyiduhu بروح القدس. وفي رواية إن الله لا يؤيد حسان بروح القدس. الله سبحانه وتعالى حسان كان نجبيس جبريل جبيس همتون تكليني سنتق واني تكليني سن أقرب جتشوران نبي محمد دبتا نشيدا إسلامنا بداتو بداس ربي قداجت نشيدان ربي أرقما دا يوم اللين دبا مجد نشيدولين كن نشيدا أمانتيجات أسر نمني عقيدة إساج إمنا يواو عقيدة في برتا برموتا أچران كنن أصون تاين إمنا تأچران كنن بريچه إمنا تو أچران كنن أكما غابا سانسان منشدوني ارغما الله دا نما خدتك ظلم رواها كيسا جرا حسن بن ثابت فارا كنن كان فقاتني عالم خناف نبي محمد صلى الله عليه وسلم يضع لحسان منبرا في المسجد يقوم عليه قائما بيفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قام براتين قاف توكو أبا عمر المخطاب جزء جزء حسان بن ثابت مسجد كيستي نشيدا قدو عمر أقمتي جديم تلا لما لو أنها تسكيس في الدبا ولا لونا بوا ورا جلنا سني جي ولا لو دور جاهلية كيستي بيخد سني جي تشوف لعمر أچرتي أبا نوريرا حسان بن ثابت مال جاءت جرا كنت أنشد وفيه من هو خير منك جين أبا نوريرا مال جين فقال سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجب عني دي بيسا قد رسول ما أيما خنيه جتيو خانو ما فو يو جرات وننجو waa'ee nashiida irratti nashiidaan bakka lama bayaadha. Ummatoonni keenya warri nashiidaa gootan waan amantaadhaan wal dhabu mirqaana yoo gammachuudhaan jechuu hamileedhaan akka keessatti idaane qofan isinirraa barbaada malee yoo wanni jiraatu jiraatellee ani kallattumaani wajjaasina malee nama alaa yoo nama duubaa gungumuu miti. Gama biraatiin haasoyni ani barmoota irratti kenne sun waa'ee yaa jabaa jabduun dirma min beeku ani waan sanii inni sun walaloo irratti xiyyeeffadheeti miti an dubartoota naannawa garaagaraatu akka walalootti waan kanaan du'aayii godhata. Du'aayiin kun gizee rabbi kadhatan maqaa rabbii fiitii rabbi kadhatanii maqaan rabbii keetii kun tawqiifiyyi haju tawqiifiyyi bakka san irraa ka'uun qabu akka inni dhufetti kadhatamuu qaba. Yaa jabaa hajuu kana ani akka isaa bakka irraa dhufellee hin beeku yoo qawiyyi ta'e qawiyyiin kuni faciilii mubaalaga qaba. Kanaaf dubartoota irrattu waan kana biyyoota kana keessatti waan kanaan du'aayii godha. Wanni kun madda araashiitu biyya tana keessa baratamaa jira. Gabbu'ee beekumsi isaa kennamuufi malee an nashiidaa tokkotti illee xiyyeeffadheeti miti. Nashiidaa akkanaatu dhagayeetu hin jiru. Yoo nashiidaan akkanaa jiraatte kunoon eega qilleensa irra baheen argeeyu nashiidaa tokko tokko jalatti hidhanii. Kanaaf ammoo waa'ee maqaa Kaaliqaa afaan Oromootti deebisanii
afaan oromoo ibaaraa isaati ibaaraadhaan rabbi kadhatuun ni jiraa fi hin jiru maqicharraa kaasanii maqaan maali kan jiru ibaaraan maali kan jiru madlulli labsiidhaa kan jiru isa yoo rabbi fedhee waa'ee maqaa kaaliqaa waa'ee maqaa kaaliqaatiin kan wal qabatu boru bal'inaan guyyaa kamiisaa jechuudha. Sa'aa booda irraa haasawaniin godhaa yoo rabbi fedhe inshaa Allah. Waa'ee maqolee kaaliqaatiin wal qabatee aqiidaadha. Aqiidicha baasii ni goonaa, bayaana ni goonaa, addaan ni facaafnaa. Afuwan namoonni nashiidaadha qeeqasee tan ammoo ani gara kiyyaa dhiifama isinii godheetin jira. Namni muslimaa zanni walib badaa deemuun jibbanna uumaa deemuun khayriin qabu ani gara kiyyaa afuwan isinii jeetin jira. Ani ijjannoon kiyya kana malee waa'ee nashiidaatii miti kana akka hubattan isin barsiisu barbaadeeti yookaan isin hubachiisu barbaadeeti. Kanumaafuu jabaadhaan isiniin jaa. Bareechinee diin keenya beekumsaan hordofuu qabna. Beekumsaan itti jabaatuu qabna. Inni fakkeenyaaf ani suufiyyi jeesuun inni kun barmootaan osoo hin ta'in abbootumarraa walitti dabraa dhufe kun. Kanaafin akkana jee malee nam tokko suufiyyummaan xaanuu barbaadeetii miti. Nam tokkichi. Kana keessa kiyya rabbii beeka waan ta'eef keessa kiyyatti amanuu qaba. Ani keessa kiyya ijjannoon kiyya kan. Wanti kun akkuma dura abboota irraa dhagayamaa dhufeen akkanumatti jaamaa as gahe jechuu kiyya waan gara suufiyyarraa dhufe jechuu kiyya malee beekumsaan ala dhufe jechuu kiyya malee nama tokko gara suufiyyatti ahlii tooyidaa nama tooyida uluhiyyaa raggaasis hirkisuu barbaadeeti miti. Hirkiseetis miti. Kana keessa beekuu qabdanii jazaakumullahu khayran. Ani nama darsiidhaan asirratti ol ba'u malee nama ajandaan asirratti ol ba'u miti. Darsii kiyya jalatti achirratti hoggaa waaqaraamu baasii bal'aa guutuu kenneetiin dabraa. Maqaama isattiin kannaa deema. Maqaama isattiin kannaa deema. Achirratti akkana hordoftan isinii dhaamuu barbaada. Akka walirraan dilooyinin isinii dhaamuu barbaada. Jazaakumullahu khayran. Waa immoo maqaa kaaliqaa boru inshaallah kamisa sa'aa booda walitti deebinee baasii bal'aa kitaabban aqiidaa kanneen adda addaatiin asirraa haasawa goonaa. Jazaakumullahu